Nagaaniif araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Maatii damee YouTube hunduma keessaniif lafumaa fi haala keessa jirtanitti nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haala hunduma keessatti nagaatti akka jiraannuuf madda nagaa keenyaaf sababa nagaa keenyaa kan ta'e waaqayyoodha maqaansaa bara baraan haa ulfaatu. Namoonni damee YouTube'dhaaf haaraa taatan welcome baga nagaadhaan gara damee YouTube'tti dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe taasisuudhaan maatii YouTube kootii ta'a. Namoonni kana dura maatii koo turtanii yeroo viidiyoo haaraan gadhiifamu like share comment gochuudhaan na jajjabeessaa turtan. Waaqayyo sinaa eebbisu, waaqayyo sinaa kabaju. Kana booddees namoonni maatii koo turtanis ta'e gana maatii kootti dabalamaa kan jirtanis viidiyoo haaraan yeroo isin qaqqabu like share comment gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessaa qooda qabaadhaan jedha. Waan abboomamtaniif ulfaadha. Yeroo kanatti immoo sagalee waaqayyoo walii wajjiniin qoodannaa kutaananii keessaa dubbisu yookaan sagalee yeroo kanatti qabadhee dhufee Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irraa ka'ee dubbisa. Mata dureen sagalee kanaa akka kana jedha. Fakkeenya haadha hiyyeessaa tokkoo fi abbaa firdii jal'aa jedha. Lakkoofsi 1 akkas jedha. Yeroo hunduma kadhachuun akka isaaniif ta'u, kadhachuus akka hin dhaamne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime. Abbaan firdii waaqayyoon hin sodaanne namas hin safeeffanne tokko mandara tokko keessa ture. Mandarichuma sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti deddeebitee anaaf isaanatti falmu gidduutti firdii qajeelaa anaaf kenni jettee itti boossi ture. Inni immoo ishee jalaa didee lafa dura irra harkise. Booddee garuu innumtu waaqayyoon yoo sodaachuudhaa baadhe namas yoon safeeffachuudhaa baadhe haati hiyyeessaa kun waan dadhabsiiftuuf firdii kennuufi anaaf wayya jedhe. Kana achi dhuftee ana nuffisiifti jedhee ofitti dubbate. Gooftaan kana irratti dhaggeeffadhaa waan abbaan firdii jal'aa kun jedhu. Waaqayyo immoo warra isaaf fo'amanii guyyaa fi halkan gara isaatti iyyaniif dhugaa isaaniin baasuuf hiree yookiis lafa irra dura harkisaaree ani isinittan himaa dafee dhugaa ni baasaaf. Haa ta'uyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafa irratti argataa laata jedhee jedha. Ibsa sagalichaa afurri waaqayyoo akka nu barsiisuuf gabaabsinee waaqayyootiin kadhanna. Barri mootummaa kee dhuma kan hin qabne, bara baraan mootee kan jiraattu. Ati waaqayyoodha, maqaa gooftaa, maqaa Yesuusiin si haa galatu. Yeroo kana anaaf obboloota koo kanaaf waan laattiif maqaan kee haa eebbifamu. Amma immoo sagalee ati gara keenya ergite kana dhaga'uudhaaf jirra gurra hafuuraa keenya bani. Sagalicha hiikee barsiisuudhaaf kan hin dogoggorre hafuura keedha. Hafuura kee isa hiikee nama barsiisu nuu laadhu. Mormitoonni sagalee kee maqaa Yesuusiin calgab kan jedhan haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Mata duree yeroo kadhataa jedhu walii wajjiniin ilaalla. Kadhanni yeroo qaba. Yeroo kam kadhatamu? Yeroo rakkatanidha? Yeroo dhiphatanidha? Moo yeroo gammadanidha? Moo yeroo hunduma kadhatu? Sagalee kana keessa walii wajjiniin ilaalla. Kutaa kana keessatti akkuma waliin dubbisne akkuma kana duras dubbifattanii isiniif dubbifamee beeku yeroo hunduma kadhachuun akka isaaniif ta'u, kadhachuus akka hin dhaamne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti himee jedha. Maal akka ta'u? Yeroo hunduma kadhachuun akka ta'uu fi kadhata akka hin dhaamne isaan barsiisuudhaaf jedhee Yesuus fakkeenya tokko isaanitti himee jedha. Fakkeenyichis mandara tokko keessa abbaa firdii jal'aa waaqayyoon hin sodaanne namas hin safeeffanne tokkotu ture jedha. Mandarichuma keessa haati hiyyeessaa tokko yeroodhaa gara yerootti gara namticha sanatti deddeebitee anaaf isaanatti falmu gidduutti firdii qajeelaa anaaf laadhu jettee itti boossi ture jedha.
namtichi garuu firdii jal'aa malee firdii jal'isuu malee firdii qajeelaa kennuu waan hin beeknee fi didee lafa irra jala harkise yookaan immoo firdii qajeelaa kennuu fi didee jira. Haati Yeessaa kuni namtichi kun firdii qajeelaa naaf kennuu dideera jecha koos tuffateera jettee cal hin jedhe ittuma deddeebitee kadhattee jedha. Maal goote ittuma deddeebitee kadhattee jedha. Namtichi kun silayyuu firdii qajeelaa kennuu waan hin beekneef gaaf tokko akkas jedhee ofitti dubbatee jedha. Waaqayyo yoo sodaachuu baadhe namas yoo safeeffachuu baadhe haati Yeessaa kun deddeebitee waan nan uffisiifte firdii qajeelaa kennuufi anaaf wayye jedhee ofitti dubbatee jedha. Namtichi kun haadha Yeessaa kanaaf firdii kennuu kan barbaadee fi haati Yeessaa kun yeroo yerootti gara isaatti deddeebi'uun waan isa uffisiiseef firdii qajeelaa laatee fi ofirraa hambisuu barbaade malee sababa ishiin firdii qajeelaa qabdu firdii qajeelaa ishii murteessuu fi barbaade murteesseef miti. Gooftaa Yesuus immoo kana irratti maal akka jedhee lakkoofsa 6 wajjin dubbisa. Gooftaan kan irratti dhaggeeffadhaa waan abbaan firdii jal'aa kun jedhu Waaqayyo immoo warra isaaf waamanii guyyaa fi halkan gara isaatti iyyaniif dhugaa isaanii hin baasu fiiree yookiis lafa irra dura harkisaaree ani isinittan hima dafee dhugaa ni baasa jedha. Waaqayyo immoo egaa abbaan firdii jal'aa kunu deddeebi'uu haadha Yeessaa kan deddeebitee kadhachuu addaan kutuu kadhata ishee addaan hin kunne haati Yeessaa kun namtichi kun na ifateera yookaan immoo na tuffateera firdii qajeelaa naaf kennuu dideera jettee callistee nafni itti deddeebitee hanga waan barbaaddu argattutti itti deddeebitee gaafatte. Egaa abbaan firdii jal'aa kunu deddeebii haadha Yeessaa kana ilaalee firdii qajeelaa erga laatee fi Waaqayyo immoo warra isaaf waamanii halkaniif guyyaa gara isaatti iyyaniif dhugaa isaanii hin baasu fiiree ani isinittan hima dafee dhugaa hin baasa jedha. Galanni Waaqayyoodha. Namoonni baay'een turanii fuula Waaqayyoo turanii deddeebi'anii kadhachuun jaallatan. Yeruma kadhatan sanatti waan kadhatan argachuuti barbaadu. Yeroo ofii isaaniitii barbaadanitti Waaqayyo akka isaaniif dhufu barbaadu. Yeroo isaan barbaadanitti mata duree isaan irratti barbaadanitti Waaqayyoon argamneef yoo ta'e kadhata isaanii adda kutu. Maaliif jennaan ana Waaqayyo nan beeku ana Waaqayyo kadhata koon naga'u jedhu. Garuu Waaqayyo kadhata isaanii dhaga'uu dhiisee otoo hin taane furmaanni isaanii harka Waaqayyo irraa dhabamee otoo hin taane Waaqayyo yeroo ofii isaatii barbaadetti dhufa malee yeroo namni barbaadetti dhufuu dhiisuu danda'a. Maaliif jennaan Waaqayyo yeroo mataa isaa qaba. Galanni Waaqayyoodha fadhu. Namoonni baay'een garuu yeroo dhiphatanitti, yeroo rakkatanitti, yeroo firdiin jalaa jallatetti Waaqayyoon kadhatu. Waaqayyotti boo'u. Yeroo isaan barbaadessanitti ariifatee Waaqayyo isaaniif hin dhufne yoo ta'e kadhata isaanii dhiisu. Otoo waan barbaadan sana Waaqayyo irraan fudhatiin callisu. Garuu hanga guyyaan Waaqayyo ga'utti obsanii Waaqayyootiin eeggachuu qabu. Kadhata isaanii adda kutu haala ilaalanii itti ulfaachuu haalota ilaalanii kadhata isaanii adda kutuu hin qaban. Maaliif jennaan yeroon Waaqayyoo fi yeroon namaa garagara waan ta'eef. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf haga Waaqayyo gaafii keenya deebisutti haga wanta barbaannu sana Waaqayyo irraa fudhannutti haga ibboo keenya sanaaf furmaata argannutti turree fuudha Waaqayyo deddeebi'u yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuu qabna malee yeroo nuti barbaannetti Waaqayyo maaf nuuf hin dhufne jennee kadhata keenya adda kutuutii hin qabnu jechuudha. Cidha Qaanaa Galiilatti ta'ee ture sanarratti warri cidha sana qopheessan jala daadhiin wayinii gaafa dhumu otoo yeroon isaan ga'anii akka inni dhufee waa godhuuf durboo Maariyaam gara Yesuusitti ergan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu akka daadhiin wayinii jara jalaa dhumee fi jarri dhiphachaa akka jiran wallaalee miti hin beekatu. Maaliif callisere yeroon isaan geenye waan ta'eef callise. Isaan garuu ariifataniitu durboo Maariyaam gara isaatti ergan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo haadhoo maaf hojii koo keessa lixxaa waa gochuuf ammayyuu yeroon koo hin geenye jedha.
sababa isaan ariifatanii durboo Maariyaam gara isaatti erganiif yeroo isaa jijjiiree yeroo isaan barbaadanitti hin callise. Hamma maalitti hamma yeroon isaa ga'utti. Gaafa yeroon ga'u garuu dhufee bishaan daadhii godheef. Daadhiin isaanis isa duraa caalaa akkam yaa'u ta'e, waan haaratu ta'e, waan ta'ee hin beeknetu ta'e. Kanaaf Waaqayyo yeroo isaatti yoo dhufe waan haaraa waan ati argitee hin beekne isaatti kadhatteen olitti Waaqayyo sii kenna. Galanni Waaqayyoofata. Waa'ee yeroo namaa fi yeroo Waaqayyo yoo kaasne mata duree biroo keessa nu gashuu danda'a waan ta'eef gara mata duree kootti deebi'a. Waaqayyo biraa waa argachuudhaaf fuula Waaqayyo gaafa deddeebinu haga waa sana Waaqayyo nuu kennutti wanti nu barbaachisu hundumtuu harka Waaqayyo irra jira waan ta'eef yeroo baay'ee akka Waaqayyo waan nu barbaachisu sana hin qabne akka Waaqayyo nu dhoowwateetti ilaalla jechuudha. Garuu wanti nuti Waaqayyoon kadhannu, wanti nuti barbaannu, wanti nu barbaachisu hundumtuu wanti harka Waaqayyo irraa dhabamee hin jiru. Maaliif ree? Yeroo baay'ee maaf furmaata dhabna ree? Maaliif kadhannee keenya dhaga'amuu didare yoo jenne haala nuti itti kadhannuu fi yeroo nuti kadhannutu murteessaadha. Galanni Waaqayyoofata. Namoonni tokko ammuma jedhaniitu yeroo ofii isaaniitti barbaadanitti Waaqayyoon waamu. Waaqayyo yeroo isaaniitti dhaquutii danda'a. Yeroo ofii isaatii barbaadettis ta'uu danda'a. Galanni Waaqayyoodhaaf. Kanaaf nuti maal amanuutii qabna? Waaqayyo yeroo isaatti yoo dhufe dhimma keenya jijjiiru isa nutti ulfaate ba'aa nutti ulfaate nurraa fuudhu wanta nu rakkise wanta jireenya keenya keessatti wal daddarbe wal nu qixxeessu waan nuti kadhannu sanatti furmaata nu laachuu akka danda'u amannee danda'ummaa Waaqayyo amannee shakkii tokko malee tarii amma kana kadhadhee naan deebisu laata wanta nani barbaadu kana Waaqayyo naan godhu laata jennee shakkuu otoo hin taane amannee Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a inni amannee yeroo hundumaa kadhachuu qabna jechuudha. Yeroo kam? Kanaaf yeroo kadhataa yeroo kamidha? Yeroo hunduma. Yeroo hunduma jedha kutaa kana keessa. Yeroo hunduma kadhachuun akka isaaniif ta'u. Kadhachuus akka hin dhaabne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti himee jedha. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo hunduma kadhachuu fi qabna kadhata keenyas immoo adda kutuu hin qabnu jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa sagaleen kun hin barsiifne hin lallabnas yoo jedhame lallabamee hin dhumu barsiifamees hin dhumu. Daqiiqaa gabaabduu waliin qabna waan ta'eef mee waa'ee sagalee kanaaf ija keenya walirra buufannee Waaqayyoon galateeffannee isa dhageenyetti jiraachuu akka dandeenyuuf immoo Waaqayyootiin kadhanna. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusis haa galatu. Yeroo baay'ee dheeraa keessaa yeroo kana filattee yaa Waaqayyo walii wajjin sagalee kee akka dhageenyuuf waan nu gargaarteef maqaan kee haa eebbifamu. Waaqayyo Waaqa jiraataa kunoo sa'aatii kanatti yeroo hunduma kadhachuu akka qabnuu fi kadhata akka addaan hin kunneef sagalee kana gara keenya ergitee jirta. Isa dhageenyetti jiraachuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Yeroo hundumaa mata duree kadhataa keenya fuula keetti dhiyeessinii kadhachuu akka dandeenyu haala ilaallee rakkina ilaallee kadhata keenya akka addaan hin kunneef sagaleen kun jireenya keenya keessatti ija akka godhatuuf maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Kana hunduma gochuu dandeessu ulfaadhu. Yeroo hundumaa akka nuti hin kadhanneef dadhabbii garaagaraa jireenya keenyatti kan baay'isan jilba kadhata keenyaa yaada keenya sammuu keenya kan qaban maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin lafaaf qilleensa kanarraa haa ifataman jedheera maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin kaayyoof karoorri hafuura hamaa dhaloota kanarratti yaada isaan irratti sammuu isaan irratti xiyyeeffatee kan bahe bageetaa Yesuus hojiinsaa haa diigamu. Kana hunduma gochuu dandeessu ulfaadhu maqaa Gooftaa maqaa Yesuus. Waaqayyo sinaa eebbisu, Waaqayyo sinaa kabaju ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadha. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan haa qabatu. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan haa qabatu. Sichi yoo ulfinaaf eegamna addunyaa guutuurra naannofna. Sichi yoo ulfinaaf eegamna addunyaa guutuurra.